Attam jirtu maatii Iyyoob Tuubii har'a viidiyoo haaraan walitti deebinee jira. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Viidiyoon keenya har'aas akkuma himee jira isiniif kaa'ee ture ammaatti moobaayiliin keenya yoo aappiin baay'ate aappiin barbaachisaa wanta nu cannaquu fi haala salphaan akkamittiin akka argachuu dandeenyudha. Innis karaa salphaa settingii moobaayilii keenya irraan kan gallu ta'a. Sana booddee display kan jedhu tibuunaa jechaadha. Ittaan suni xiqqoo gadi sinneetu edge panels kan jedhu sana insaa gara off kan ta'ee jiru kana isitti agarsiisaa jiru sana off kan ta'ee jiru sana gara onitti jijjiirraa jechaadha. Sana booddee wanti haaraan tokko moobaayilii keenya irratti dhufaa jechaadha. Akkuma xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru sanatti wanti haaraan moobaayilii keenya irratti dhufaa jechaadha. Isas akkaataa itti banuu dandeenyu booda dhuma irratti isinitti agarsiisan hordofaa. Haala ittiin banani kunnoo moobaayiliin keenya kan nutti agarsiisaa jiru sanadha jechaadha. Boksii keessa kan jiru sanaa jechaadha. Innis wantoota baay'ee of keessatti qabata. Innis wantoota nama isinitti agarsiisaa jiru kanadha jechaadha. Ittaan suni handle kan jedhu tibuunee wantoota sisirreessinu qabna jechaadha. Amma leeftiitti deebisuu dandeenya, raatiitti deebisuu dandeenya, positionii keenya wantoota baay'ee jira. Akkasumas wanti haaraan suni halluu barbaannetti illee jijjiiruu ni dandeenya jechaadha. Akkasumas wanta haaraa suni harkaan qabdanii gadi butuu dandeessu, ol butuu dandeessu, positionii isaa gara barbaadanitti illee deebisuu ni dandeessu jechaadha. Akkuma amma isiniif kaasee ture halluuwwan barbaadan irraa kaachuu ni dandeessu jechaadha. Akkasumas halluuwwan barbaanne sanarra erga kaane booddee halluun suni akka inni caalaatti ifu gochuu ni dandeenya sana. Akkasumas wanta sana guddisuu dandeenya, xiqqeessuu dandeenya jechaadha. Akkuma amma isinitti agarsiisee ture jechaadha. Amma immoo haala kamiin akka wanta sana open goonuu isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Open gochuudhaaf kan xiyyaan argaa jirtan sana kan handi raayitii jechaadha. Gara sanaatti harkistuu jechaadha, gara bitaatti. Haala kanaan isiniif fida jechaadha. Innis wantoota baay'ee of jalaa qaba. Aappii barbaadan fiduu dandeessu. Akkasumas torchiillee of keessaa qaba, baatiriillee jechaadha. Wantoota baay'ee of jalaa qaba jechaadha. Kanatti fayyadaman isiniin jira. Ani ofii kooti jaalladheen jira. Isinis akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Itti fayyadaman isiniin jira.